gara dubbadhu dhabet akkitti dubbadhu dhabee callisan warri mootummallee xiiqii ummata kanatti haloo baya warri bosonallee ummata kanatti haloo baya ka dandeettuudhaani jennaani gowwaan galee jaartii dhaanee jedhanii santaane sidii galamiti ka dandeettuudhaani jennaan gowwaan galee jaartii dhaanee jedhan jarri guddaa ufiitii wal sodaata gizee warri muka deemee milishaan dhuftee ummata mataa keessa tumti yeroo milishaan gamana godaante warri mukaa dhufe jara kenna dhageeffadha ummanni kuni ummata nagayaati ummata siyaasa irraa bilisaati ka qeerraa buqqiftanii mana irratti gubdanii qabeenya jiraa saamtanii deebitanii akka waan ummanni Arsii jibbaa amantii qabutti alaga irratti duula baasiftan duula maqaballeessi ummanni kun qabeenya ofii dhabet manarraa buqqa'et bir akka bineensatti mukatti galet muka jalatti dhalet harki irraa citet baxaabaxanii yuuriyaa fi daappii obaaftanitti akka waan ummanni kun jibbaa amantii qabu akka waan Arsii keessa islaamni qofti jirtu beeta kiristaanii guban jettanii dhugaa jarallee awwaaltanii dhiiga jarallee awwaaltanii qabeenya jarallee barbadeessitanii olala irratti oofsisaa jirtanii jechuun ila aangoon ergisa aangoo fi qabeenyi fayyaan sirigale aangoodha qabeenya fayyaadha ergisa sirraa deema kun yeegizaawiino Mililik Itoophiyaa kan keessatti humna qabuyyuu osoo lubbuun jiru dhudhuufee du'e dhuufuu qabatu hin danda'u gizee deema akkatti wannoo mindinoo ka akka gaangeezan bilbila fuulduratti ka daa'imaan baatan kana maal jedhanii ka daa'imaan baatan waan daa'imaan beerri baatu kun maalin waan daa'imaan baatan biyyatti kalloo hodhaniifit kalloo irratti qorkee godhaniifi gizee deemu shak xar jedhaa deemaa ture Mililik ka humna qabu guddaan sun jechuu ka ummata harkaa fi harma irraa cire Haile Sillaasee dhufe inni illee hin kute Dargi dhufe inni hin kute Mallasa dhufe hin kute Haile Maarami dhufe hin kute atillee hin kutta yookaan jiruun gadhiifta yookaan du'aan gadhiifta taraadha yegizee guddaayino ka humna qabu zalaalam jiraataan rabbi qofa aangoo fi qabeenyi ni darba fayyaan ni dabarti kanaaf isin warri bosona keessa jirtanii fi warri aangorra jirtanillee ilmaan abbaa tokkooti ummata kana irraa dhalattan ummanni keessan jibbaa keessan hin qabu maqaa keessanuu hin beeku eree baxaan mi'aasaazanii maal wanni nagadiisu maal ni beeytanii ana hunda caalaa wanni nagadiisu maalini ummanni kun siyaasa hin beeku jara hin beeku waan deeggaruu hin qabu yoo gibira fidanii gibira kafaluu qofa deeggarsa hin kennuu qofa wama jarri jedhanii kennuu malee waa takka hin beeku tisaas kalaa hin hojjennaan kennuu ummata miskiina marfuu halqalam jedhaniin warra akkanaa kana marfuu halqalam jechuun hin beeytanii afaan arabaatiin marfuu halqalam jechuun maal jechuu beeytanii afaan arabaatiin ummata dilii hin qabne hiwwaa minim waa takka hin beeyne jechuun waa takka kan beeyne ka ayyaa fuudhee hunduu ana aabbada jedhee ka dhufee ajaje waan harkaa qabu itti kennu ummata miskiina akkanaa kana warri qawwee qabu ka bosona jiru ka aangora jirullee dararaa jechuun ayaasaazzinim dhugaan ummata kanaa wallahi dhiini ummata kanaa galaana ta'e isin nyaata ummata miskiina kana dhiisa bilis ummanni kun waa takka hin beeku anamma fakkeenyaaf akka naannootitti dhalataa Arsiiti ollaa mana kennaa kiristaana jira wallahi abbaan kiyya sheeka imaama gandaati ollaan kenna kiristaana nuti yeroo ayyaana isaanii achi deemnee wannoo kana nyaanna mindinoo mibbaaloo qixxeemoo mindinoo haphii takka jira ta eelee farat irratti tolchan maqaan na jala badeema dullumaa wajjin
Daaboo miti haphii wayitu jira ta yeroo masqalaa goran ta yeroo sanuuyyuu gidee wannoo aga cabduu sii kennan bittillee cabduu sii kennuun dhoggara milikkataaf cabduu isii sii kennuun hin ta'u akkasitti irraa baasanii kiisii keessa kaayattee guyyaa bakka horii eenyutti qaccee kana madabaraa warra jala hannee foonee dhukaasaa oollee bittillee san bakka horii eenyutti dhadhaa fi waan garaagaraatiin sii tolchanii akkasiin nyaata. Ani ka abbaan kiyya sheekaa jechuun halkan hooyyee deemna. Mana islaamaa, mana kiristaanaa, mana hunda dhayna. Birrii walitti guuranneetiniin addaan qoodamna. Dhumarra gaafa masqala gubaa addaan qoodamna. Ummanni kenna ka isin amma akka waan amantii tokko jibbuu amantii tokko qofa qabuu godhatan kun sargii yoo warra ollaasan kiristaanni fuudhe islaama ollaasanillee waamet akkaataa baay'ina isaaniitiin yoo kiristaanni irra baay'ee ta'e sangaa qalet ka islaamaa kana hoolaa bita yoo baay'inni walqixa ta'e lamaanuu garagaratti bitanii kiristaanillee asi qalate islaamnillee asi qalate nama waxii godhuu beeku foncihuu beeku hunduu itti maddabatee jechuu daanyaa kushiinaan jiru biyya keessan daanyaa kushiinaan jiru beerri wandoon tun hin jiru ta ምንድን ነው የምትባለው ጉርሱሜቲን ፋ ኛታ ጉርሱሜቲን ፋ ስርት ኛቲ በከታር ጌትቲ ጉርሴ ተና ወሪ ኩሺና ከዛ ኛታ ስርት ትክጫ የለም ዳኖ ከዛ እንጂሩ ማለት ነው ኦሮሞ ምቲ ሲኒጋላ ምቲ ከእስላም አለ ነማ ጎራተ ከክርስቲያን አለ ነማ ጎራተ አከቲ ሁሉ ወልብረት ሰርጊ ነማ ተቆጣ ካን ኦሬዲ ሰርጊ ከነማ ተቆቲ ጎራው ቆፋቱ አዳን ኢሳን ባስ ኩኒሞቱ ሶባሚቲ ዱጋዳ አርሲ ከሳ እስላም አጅራ ክርስቲያን አጅራ ዋቀፈታ አጅራ ጴንጤ አጅራ ኦርቶዶክስ አጅራ ሁንዱ አጅራ ሁንዱ ኢሳ አጅራ ሁንዱ ወልጃለት ጭቅጭቅ ስን በይተን ከረቁባን ቀቡ ኡመታ ጊዜ ወጂ ወርጋርጋሩ ጊዜ ሰርጊ ወልዱ ዱአ ፊ ገዳ ደጋማቹ ፊ ገዳ ደቆደቱ ከነ አከዋን አጭ ከዘቲ አመንቲ ተክቲን ቆፈ ጅርቱ ወንዱ አከዚምት የሮ ቤተ ክርስቲያን እያራን ከእስላማ ብሪክን የሮ መስጂድ እያራን ክርስቲያን ሆላ ቀቡ ከና ክርስቲያና ኮባቲ መስጂድ እያርተ ጅራ ujolle ክርስቲያና ተመስጊድ ኮባቲ እያርተ ጅራ አርቲ ክርስቲያን ስሪገለ ምቲ አኔርገ ብያራ ባይ ወጋዲ ደሚሸኒ የሮ ሁንደ ወረከና ከና እያፈቱ ujolle ክርስቲያና ተወሊን በረን ተወሊን ጉደን والله ግዜ ወረከነት ብልብለና ታው ujolle እስላማ ታበሮ ተክያ ጫላ ujolle ክርስቲያና ተኦላ ከና ተወሊን በረን ኢላ አማንተና ይትየቹ ሀገነ ወልጃለ ተነምኒ ሀገነ ወልጃለ ተመቃይሳኒ ሜሽን ጎቹ ሂምበርባሉ ወሪ ሀጋማ አስሊ ነገያ ቀማ ማሊፍ እንገለ ጀደትሪን ነኢያፈቱ والله ujolle hiriyota kiyaka ክርስቲያነት hay angile adrese bundagende esamu sirba kenna chala khajiran bekaman jaran sahiba mana barumsa inti jaran sahiba amma sirba shawa kana bar antakka hawashi rasimbane gide sirbu kanne mana barumsa inti jara wajji wan la faditu fi bar gide gitma kan gide mana barumsa chufatu mali jarani tin torban ke wan baratam tok sinigale miti waldandaye walin jirat sinigale miti so ummata kana akwan arfi ke namni amanti wajibu akwan nu chala nu ya chidala te hawasa chala beitani bade dakani ummata miskina ke irratti buqqisani amara irratti politika hojjechisani jechu lubbu nama dhibba lamaati irratti politika hojjetani jechu kana gagoru qaama mootummaati kaalkaddaru qaama biraati wanni kun nurra dhaabbachuu qaba rakkoon amman ummata keenya irratti deemaa jiru kun nurra dhaabbachuu qaba hin barbaannu nuti waan akkana hin barbaannu sinigale miti tokko kana isa lammataati ummanni keenya ka qeerraa buqqaatee muka keessa ciciiftu kun yaa akii machaa kee qaradhu kasitti dhufe ufirraa gombisi aboo እንደዚህ አይነት እኔ አይመችም isodaatina baqa lubbuun hunduun hin baatu kamana keessatti dhufe akka hoolaa ciciifte viidiyoo fi waraabin inni maayimachin paarteero rakkoon hin jira hin beeyna garuu akka hoolaa ciciiftanii ila deemtanii ummata viidiyoo waraabina diina qe'ee keessatti dhufe ufitti ndiisin bakka du'an ooltu sila du'an ooltu miti ajjeesii du'idha
ajjeesi du'aa jirta akkattu calliftee afaan qabattee du'aa jirtaami qaama hidhatee sitti dhufu ajjeesi du'i maal jechuudha inde haguma fere maan taane waan silaa bilaashittuu biraa buqqaa jirta qotiyyoo tokko gurguradhuutin kilaashii bitadhu kilaashiin 40 qotiyyoon 60 andi bareeshitina andi kilaash giza duuti sirraa oolaan jirtuudha namma katiin jaaru kabiyya jiru kaati filatte si quban qabu kasi bulchuuf deemu si dhiisaan jiru galatan qabdate kabiyya bulchullee si ajjeesaa jira kabiyya bulchu guyyaa si ajjeesa kabiyya bulchuuf deemu halkan si ajjeesa lamaanuu siif diina kee